Hai, nagaan araarreef jaalalli waaqayyoo haala bakka gola kallattii qixa isin jirtanitti nagaan waaqayyoon hunduma keessaniif baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon obboleettiin keessan nagaadha. Har'a oduu haaraa waan baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Waaqayyo waan akkasii nama baraaru. Egaa oduu kana obboleettiin keenya tokko biyya Dubaay keessa kan jirtu jechuudha. Egaa akkuma beekamu obboloota koo gaafa manaatii baanu akkaataatti manaa baanu waaqayyoo fi unu qofa kan beeku jechuudha. Gaafa manaa baanu jijjiiruudhaaf kan manaa baanu garaa jabaannee haadha keenya abbaa keenya ganne gaafa biyya ormaatiitti lafa namni fi lafti isaan beekamneetitti gaafa dhufnu of jijjiirra jenneetudha jechuudha. Malee nama jijjiiruuf manaa hin baane jechuudha. Obboleettiin kun mudannoo addaatu ishee mudate jechuudha guyyaa torbee sa'a caanuu keessa jechuudha. Kana keessatti maal taati birrii karaa yookaanis immoo hawaalaa kan jedhamu ni beektu hundi keessanii ittiin ergattu jedhee yaada jechuudha. Namoonni kan hin beekne jirtu jedhee yaadu karaa sana birrii ergattee saniin booddeetti immoo birrii hammamii akka isheen kisaarte viidiyoo ishee daawwachuu dandeenya jechuudha. Naannoo birrii 83 kan ishee beekan mucaariyyaa isheedhaan wal qabate jechuudha kan isheen kisaarte. Egaa obboloota koo nuti harki keenya deebisee ergi wal ganeeti maal jirra jenneetu yaannare dhugaa baay'een gadde jechuudha. Kana kan mucaan isheen itti ergattee Oromoodha jechuudha. Mucaan isheen ergattee Oromoodha jechuudha. Ergi Oromoon wal nyaatee ergi harka nyaatee an baay'ee natti dhagahame dhugaa waaqayyo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif bakka mucaan kun tarii beelofteetu hojjette tarii dheebotteetu hojjette utuu hin beektu hundi keessanii warri mana arabaa keessa hojjetan jechuudha obboloota koo. Kana keessatti jechuudha ifatamaadha kan nuti hojjechaa jirru. Rakkachaadha kan nuti hojjechaa jirru. Baay'een isaanii waan nyaatan hanga dhabanitti kan isaan hojjetan. Baay'een isaanii amma yeroo hirribaa dhabanitti kan isaan hojjetaa jiran jechuudha. Kana keessatti immoo mee sammuu isaatti maaltu dhagahama? Yeroo birrii 83 nama kisaarsu. Mee sammuun namaa maal akka ta'e Kiristoos naaf hin galu jechuudhaan. Bakka nama yoo sodaachuu baanne waaqayyoon ofirratti hin sodaannu. Araba Yesuus dhugaa baay'een gadda jechuudha. Kanaaf mee viidiyoo obboleettii keenyaa kana daawwanna jechuudha. Dhugaa baay'een gadda jechuudha. Yeroo sagalee ishee dhaggeeffadheetittiin baay'ee tokko natti dhagahame. Maaliif bakka otoo ana ta'eetii akkaman ta'a kanan jedhu mucayyoon kun hin obsituudha dhugaa. Bakka Yesuus isayyuu birrii isiniif ergee jedhee maalitti ergaa waraqaa sobaatti ergee jechuudha. Chaappaa sobaatti ergee birrii isinii galcheera birrii naa gashaa jedhee jechuudha. Gaafa isaan birrii gashaniifi jedhanii bilookii godhee jechuudha. Egaa obboloota koo amantummaan kana hadaraa keessan of eeggadhaa. Warri birrii karaa kana galfatanii of eeggannoo guddaa taasisa. Sababiin isaa yoo namni hin amanamu jechuudha. Amma birriin keessan naqee maatii keessan harka isinii ga'utti amma birriin keessan maatiin keessan harka keenya irra gaheera eege isiniin jedhanitti dubartoonni yookaanis immoo shamarran biyya arabaa kam keessa jiraatan hundi baay'ee keessatti kan isheen shawwadamaa jirtu jechuudha. Obboloonni koo lafa kamiyyuu jiraadhaa Dubaay, Beeruutii, Su'uudii lafa kam jiraadhaa of eeggannoo guddaa taasisaa birrii keessan irratti warri karaa baankiin erganne warri birrii karaa harka namaa ergattan jechuudha. Nama tokko dhaabbataadhaan nama tokko baafadhaatoo nama tokko yeroo hundumaa nama tokko irratti ergadhaa. Maaliif inni namaa siifachi jijjiiran kuni keessa nyaatamtu jechuudha obboloota koo. Kanaatiif namni dhaabbataa tokko jechuudha yoo goddanyaa baafattanii siniif galchee yeroo dhufee fudhatutti yeroo hundumaayyuu hin shakkitanii jechuudha. Otoo akkaataa kanaafaatti adeemame baay'ee gaariidha jechuudha. Nama hin beekne irratti akka carraa taatanii daftanii irratti ariifattanii galchinaan isiniin jedha. Dhugaa baay'ee waan natti dhagahameedhaaf ani reekoordii ishee kana yookaanis immoo viidiyoo ishee kana maxxansuu yaale jechuudha. Kanaatiif obboloota koo reekoordii ishee yookaanis immoo viidiyoo ishee daawwadhaan isiniin jedha. Baay'een gaddee sagalee ishee xiqqoo gadi bu'aadha. Kanaaf dhaggeeffadhaa. Hadaraa keessan of eeggannoo guddaa taasisaa. Maaliif dadhabdanii kaatanii birriin keessan ormi nyaatiin dadhabdanii dafqitanii kaatanii birriin keessan ormittiin taphatiin inni akkasittiin cal jedhee akka barbaadetti rafee akka barbaadetti taa'ee akka barbaadetti nyaatee ka'u warri yeroo immoo gaddeebi'ee jechuudha. Kan mana namaa keessa hojjettu kan asii fachi ari'atamaa hojjettu kan asii faciifatamaa hojjettu yookaan bishaan burcuqqoo tokko dhugaa yookaanis immoo biddeen yookaan wanti nyaatullee kan dhabdee akkaataa kanaatitti kan isheen hojjettee birrii kana fidde jechuudha. Birrii 83 jechuun har'akkoo akkam akka ta'e ilaala. Yookiin mucaan kun birrii kanaa miti. Yookiin dhimma qabdi jechuudha birrii kanarraa. Amma akkam gooti meetoo karoora guddaa qabaatte. Arab dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Gooftaan isin haa eebbisuuf eeggannoo guddaa taasisaan isiniin jedha. Shaaloom.
keessattuu ijoolleen Imaaraat Dubaayii keessa jirtanii of eeggannoo godhadhaa. Maaliif ani kaleessa mudannoo naa mudate jechuudha. Namti kun argaa jirtan kun jechuudha. Birrii siif galchee ka'etanii erga naaf galcheen immoo waraqaa cheekii siif erge birrii naaf galchitanaan jedhe. Anaaf hiriyaa koo jechuudha nama mala. Isa booddee tola jedheetanii warra birrii naaf galchee si gasheera naan jedheetu waraqaa nigdi baankii kan biyya keenya Itoophiyaa kan argaa jirtan kana naaf erge jechuudha. Isa booddeenis tola erga birriin kun naaf galeera jedheetan dhugumasee madaamii kiyyaan birrii gashiif jedhe Dubaayii keessa jira inni jechuudha. Achi hiriyaan koos akkasuma isheenis ergiteef jechuudha birrii xumurreefi. Isa booddee kaleessi eeggadda gaafa sanbata manni baankii cufaadha mitiire kaleessa manni baankii erga baname maatiin naqanii mana baankii birriin hin galle jechuudha. Waggaan isaa dhufeen gaafadha jiru bilookii na godhe jira. Hiriyaa koos dhaqee gaafadhe bilookii ishee godhe jechuudha. Lamaan keenya bilookii godhee suutuu isaa hin hojjetu. Telegiraamii malee hojjetu. Telegiraamii bilookii nu godhe waasaappii himuun naamina hin hojjetu. Silkii isaa walumaa galanii hojjetu jechuudha. Amma sirra deebee maatii gaafadhee waraqaa kana chaappaa kana agarsiisaa jennaan lakki chaappaan kun chaappaa sobaatii naan jedhanii hin jiru baankiin galli birrii naan jedhanii. Kanaaf ijoolleen Oromoo please of eeggadhaa. Chaappaa kana chaappaa sobaa akka ta'e beekaa jechuudha. Kanaaf yeroo lammiin keessan Oromoon akkasitti isin nyaatu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Lammii of wajjin jiraachuu nama wajjin jiraachuu irra bineensa wajjin jiraachuu wayya jechuudha. Lammii of wajjin jiraachuu irra nama orma wajjin jiraachuu isinii wayya jechuudha. Maaliif lammiin keessan naruu akkasiin godhu. Kanaaf hiriyaan koo amma lama taanee gara birrii 83 olitti kan dhabnee jirru jechuudha. Baay'ee giddi guddaanatti dhagahama garuu fayyaa qaba. Qaama guutuu qaba. Boorojjidde kan irra caalaan jijjiirama. Isaa gadi hin ta'u isaa olii waan ta'e malee jechuudha. Waaqayyoon na gargaara. Kanaaf isiniin jira ijoolleen Oromoo please of eeggadhaa. Maaliif akkuma argitan nama jaalladhu malee nama natinii jedha waan ta'eef nama tokko itti amantanii birrii keessan akka hin taane hin godhinaa jechuudha. Dhugaa baay'ee sammuu kee lafatti na darbuura jira garuu waan fayyaa qabuuf waan hojjedhe boor kana caalu argadhuuf iyyuu dhiisi jechuudha malee baay'ee tokko gadi guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Kanaaf ijoolleen Oromoo beekadhaa. Namicha kana kan beektan immoo naaf himaa jechuudha. Dubaayii keessa jira. Chaappaa kana immoo chaappaa sobaati. Amma sirra deebisitti himaa beekadhaa ijoolleen Oromoo please akka hin nyaatamne isiniin jedha. Mudannoon na mudate kun akka isin mudanne